Hordoftoota chaanaalii keenyaa akkam jirtu jecha viidiyoo kanarraa keessatti waan gurguddaa lama isiniif qabadhee dhiyaadheera. Inni tokkoffaan akkamitti taabisuu aappii irratti daqiiqaa 5 gidduutti naannoo kooyinii miliyoona 2 kan dhiyaatu akkamitti akka walitti qabattanii fi inni lammaffaan immoo viidiyoo koosa duraa irratti gaaffii baay'ee keessanii kan ta'e akkaawuntii taabisuu aappii fi Soolaanaa walleetii akkamitti akka walitti hidhattan isin agarsiisa. Wanti isin beekuu qabdan namoonni taabisuu aappii keessanii fi walleetii kana walitti konneektiin goone gaafa taabisuu aappiin gara maallaqaatti jijjiiramu wizdiroo godhachuu hin dandeessanii jechuudha. Kanaafiyyuu wanti isin dirqamaan sirreeffachuu qabdanidha jechuudha. Jalqaba irratti kooyinii hedduu walitti qabachuuf wanti isin gochuu qabdan bilbila keessan irratti VPN ni bantu. VPN kan feetan fayyadamuu ni dandeessu. Yoo isin dide immoo Teelegiraamii keeyyara isiniif waan hanqaaf achirraa buufachuu ni dandeessu jechuudha. Erga VPN kana bilbila keessan irratti konneektii gootanii Teelegiraam aappii keessan bifa argaa jirtan kanaan riisentii irraa ni hiiktu. Sana booda gara seetingii bilbila keessanii deemuun aappis kan jedhu ni tuqxu. Erga listii aappotaa isiniif fidee Teelegiraam kan jedhu ni filattu. Sana booda yeroo gara kanaatti isin dabarsu Storage kan jedhu ni tuqxu. Ammallee fuula kana yeroo isiniif fidu gara gadiirra iddoo Clear Cache jedhu kana ni tuqxu. Sana booda aappii Teelegiraamii keessanii seenuun bifuma kana dura beektaniin bootii taabisuu aappii keessan ni bantu. Erga taabisuu aappii keessan bantanii iddoo taaskii jedhu kana ni tuqxu. Akkuma isin argaa jirtan taaskiin dura as hin jirre haaraan asitti dabalameera jechuudha. Dura taaskii kana lamaan qofaatu jira. Amma garuu taaskiin kun arfan kan kooyinii 333 isiniif argamsiisu dabalamaniiru jechuudha. Kanaafuu taaskii kana immoo bifuma kana dura beektanii ni hojjettu jechuudha. Ani amma tokko jedhee isin agarsiisu. Bifuma kanaan arfan isaaniiyyuu ni hojjettu jechuudha. Inni lammaffaan immoo gaaffii baay'ee keessanii kan ta'e akkamitti Soolaanaa walleetii konneektii goona kan jedhudha. Soolaanaa walleetii keessan warri konneektii isiniif ta'uu dide mala kana hordofaa. Jalqaba akkuma taaskiitiin hojjechu aappii Paantoom jedhamu pileestoorii irraa bifa argaa jirtan kanaan ni buufna. Sana booda taaskii taabisuu aappii keenyaatti deebuun iddoo Go jedhu kana tuquun yeroo inni fuula kana isiniif fidu tuqaa 3 gara gubbaarra jiru kana tuquun Open in Chrome kan jedhu ni tuqna. Sana booda iddoo liinkiin jiru kana tuquun liinkicha bifa argaa jirtan kanaan koppii ni godhanna. Sana booda as keessaa ba'uun gara aappii buusne sanii ni seenna. Yeroo aappicha bifa kanaan isiniif banu iddoo xiyyaan isin agarsiisaa jiru kana ni tuqxu. Sana booda iddoo URL sarchii kanatti liinkii koppii gootan sana peesti gochuun ni barbaachiftu. Yeroo inni fuula kana isiniif fidu iddoo kana tuquun akkasumas konfirmi gochuun walleetii fi taabisuu aappii keessan walitti konneektii ni gootu jechuudha. Sana booda gara taabisuu aappii keessanii deebuun cheek ni gootu. Kooyinii inni isiniif laatus ni fudhattu jechuudha. Waan daawwattaniif galatooma. Odeeffannoo taabisuu aappii kana wajjin wal qabatu duukaa buunee hordofnee waan isinitti himnu Teelegiraam chaanaalii keenyaa fi YouTube chaanaalii keenya sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo kana illee laayik godhaa akkasuma hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa. Galatooma.